Aye, catch bakorokonchi jalani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuni jirra jirtu ilmanaya baga jiratani ana jiratu zinin jacha. Haraga alhamdulillah Facebook ni koni yero tokko bektani yero dabbaramni li agenda tokko nufate rufa. Nama sinjadu yero tokko aka Facebook ni kunis mukofne akanamni le himukofne kan godu jinni way shaytaani nuti gadi fame jira bektani shaytaani kun makara argate cafara ka ajaibat jira jiddu kana jochor jelo kofsisa jira akas jegu ne ranati fakata yero tokko raga dibune tokko dufa yero tokko raga dibune tokko dufa ega nama ta'e shaytaana ta'e iblisa ta'e kan ummata kana wal nyaati sar jiru Allahu alam keessattummo barakuma lama fi kuda saddeet kana hidata arsiinif jimmi ummanni oromo martu hidata akka ajaiba akka qabu arge budaan nu nyaate jira yero tokko yero akka kana wal jaallanne wal wajjine hidanne kaane wali morminu sanalle numti wali deebine masha Allah yero tokko wali jechu barbaachisaadha bektani an yero anumti qalbi kotin barana yero habashonni kotte dudan abiyitti kaani hirira bawo egallan ummanni kenya asinasin yero wal qabate ka yero ummata sana afan wallalchisu anumti debe ofittina afeture jechuudha eda to ummata kana keessa hin dananne sila maltuna nyaata sila malinta kan jedhu natti dhaga'ame anumti debe ofittina afe bektani yoni mo kana isinin jedhu akka kan ofitinaafne kana sabni biramo sila akkamitti ija diimeeffate garansa akkani nuratti gubataa jiru ammareef yero jiddu kan keessatu je kana keessa baay'ee tokko deddeebe sammuu ko keessa qophaa ko ta'in xinxalaa ture jechuudha nama fakkaate jinniin ummata kana keessa faca'ee jira maaliifi yoro fardu tokko gulufa deemo abbaa male jechuudha ajaja abbaa male waan miila sasa kaale kuffisutu dhufa beektani yero maalif waan kana kaaftee jettani nagaafachuu kan maalif intalli kun waan akkana hasoftinaan jechuu dandeessani jechuudha jalqaba gaafa ummata oromoo kana walitti buusu eegalu rakkoon gaafa jalqaba suudii keessatti wanti sun mudamu yookaan mudatu walgeenye gadibaane iyyine gocha suukkaneessaa sana mormine jirra ammas ni mormina gara fulduraattis ni mormina boris ni mormina gocha suukkaneessaa kana ofirratti dhiisaati ormarratti illee akka raawwatu hin barbaannu nuti ummata gara laafessaadha tokkoffaan jinniin karaa sanaa nuti galtee jirti jechuudha shayxaanni karaa argattee seentee jirti hayyee sanallee wanti ta'e ammallee waan raqabana ismiti hanga wanti ta'e kun furmaata agargatutti jennee dhifne jira lammatammoo har'a yeroo sanarraa muqabbanuufne jimmis arsiitti ka'e arsiinis jimma wanta sanatti bakka sanatti kan ka'e jimmaaf arsiin hawwinis jimmaan bakka bu'eeti miti gurbaan inni arsiillee harka keessaa qaba jettan kunis arsii bakka bu'eeti miti ummanni kun Allahu alam waan jarri irratti wal qabaniin nuti wanti beeknu hin jiru garuu ganda tokko bakka bu'eeniti miti ummata kabajamaa ummata guddaa ummata bal'aa sana bakka bu'aniti miti waan kana kan raawwatanii kan ummanni Facebook kana irratti like commenti jalatti harka kee fiigaa waan hin taane babarreessaa of dadhabsiistu waan kana dhaamu barbaada lammatammoo har'a yoro sanarratti qoafuro fudhanne ijoollenis gara biyyaa galuu eegalte yoro namni immoo ijoollee akka kana buqqaate gara biyyaatti harka duwwaa galte bakka sana dhaabuu yeroo mudalagaa kan biraa eegallu haadhammoo maaltu dhufe hojii sanarraa gannu buusuuf ilaalaa yaa ummata keenya ela isa kufee yeroo ati kaasuuf fiigdu isa kufee kaasuuf kan fiigu sanatti jilaa kuffisuuf inni kaanuma si wajjin fiiga kan ati bareechite sammuu kee amansiisuu qabdu yeroo hundat ilaala je tokko keessatti yoo xiqqaate assignment afurtuu nu kennama torbe tokko keessatti assignment tokko torbe tokko keessatti assignment tokko je tokko keessatti yoo xiqqaate assignment afurtuu nu kennama maaliif akka dalagaa biraatti tarkaanfanneedhaaf beektanii
ummata biyya galan sana ummanni oromo akkamitti wal gargaaree ummata sana dhaabuu qaba inni kaan ilmaan irraa qabamee gale inni kaan waan qabu uffata qullaa gale shaanxaa tokko nama meeqa fudhatanii galani jedhame asirratti akka jarri gargaaramanuuf hojiin hojjetamaa ture jechuudha hojiin sun akkan hojjetamne hadhamoo maaltu dhufe ajandaa bira innis maa inni pirezidaanti maamee kullummaaf silxummaa koo dhiisee aarsummaa kootti galeera hayyee rakkoon qabu deemsi isaa kuni inni arsii ta'uunsa nu gammachiisa arsii jechuun nuuf foon dhiiga lafee keenyaati garuu osoo kana ta'ee jiru deemsi inni itti deemee fi jechi inni dubbatetu adda dubbitu wal adda beektanii ani ummata Jimmaa fi Arsii wal dhabee kana walitti deebisuuf yekaan garaasaa fayyisuuf akka haraaratti tokko taasisuufani sanyummaa yookaan gosummaa Arsiitti galeera maasha Allah la ilaha illallah Allah ma'ak nutti tola wanti nama gaddisiisu hin jiru ilmi namaa tokko jireenya isaa fooyyeffachuuf illee biyya faranjii deeme biyya Jarman deeme ejansiyaa achi fudhatee illee faranjii ta'ee jira jooniin faan amma ijoolleen tokko Awurooppaa keessatti Ameerikaa keessatti Kanaadaa keessatti gosa achi fudhatanii achitti kan jiraataa jiran Itoophiyaa ummaa jira kan dagatanii achitti jiraatan tu jiru inni immoo as keessatti Itoophiyaa yookaan Oromiyaa keessatti Jimmaan dhiisee Arsii ta'uun keefa mirga guutuu qaba yoo fedhellee inkwaan arsummaa dhiisaati inni kan inni akkas godhee ummata wal dhabee kana garaa fayyisuufanii jedhee miti tokkoffaan pirezidaanti maamee kan inni dogongoree Arsiiniif Jimmi nu warre amma Facebook irratti rabbiin abaare kun wal hanyaan nu malee Jimminiif Arsii takka wal lalisin beeku haraaraaf illee takka nama ormoofittis galcheen beeku namas waammateen beeku takkaas wal lalus hin jiru maaliif wal lobboleeyyani bar amantaan jalqaba funyoon la ilaha illallah muhammad rasulullah nu walitti nu hidhee jira to abbaan fedhe kan adda kutu hin dandeenye kan president maameetiif dhaamu barbaadu eenyullee jidduu keenya galee eenyullee walitti nu buusu kan hin dandeenye eenyullee walirra adda nu baasu hin dandeenye lammata oromummaan walitti nu hidhee jira wadhiinna ولا الرفسنا مقاول اتبافنا هابوان برباني ولجن وانتي قرو حوال شيطانا كمان جرقا بسنين جدي ملي وانتي قرقر نباسو سنجر اتفيتي عن اكام بيكوت اكا ادا روموت اما فكينا فان جمع يون ارسي تيرومي ارسي تو ننتا دوبرتين غوسن قبدو بكا غلطي سنة فكاتي انتالي ارسي تو كيو جمت ارومتي arsummaa si dhiiftee jimmummaa si fudhatti dubartiin gosa hin qabdu bakka galtee sana fakkaatti waan ta'eef hayyee atillee maybe jimmummaa keetti qaanfattees ta'uu ni danda'a jimmummaa kee jibbitees ta'uu ni danda'a arsi ammas immoo jimmummaa kee ittiin qaanfachuu yookaan jibbus osoo hin taane ummata arsii kana waan jarri siif ta'an irraa kaatee mararfattees jaallattees ni ta'a beektanii namni waa tokko irraa ka'u malee waa tokko keessa deemeen seenu garuu wantiin ani siin jechuu barbaadu deemsa kee kana sirreeffadhu ani wallahi akkam president maamee kana kabajuu jaalladhu inni nu beeka ijoolleen illee ni beekta akka aniif maamee walitti dhiyaanne akka wal mararfannu akka inni nama mararfatu akka inni illee nama mararfatu namni ni beeka hay ta'u malee deemsi ati har'a itti deemte kuni gonkumu fudhatama hin qabu ummata ballaa kana ummata guddaa kana ummata jaalalaa kana mufachiiftee jirta xiqqaaf guddaa obbolaa kee irraa eegalte maatii kee irraa eegalte ana irraa eegalte ati ummata kana walitti araarsuufan akkas godhe jettee jirta no ummata kana walitti buufte ati ijoolleen keenya silaa nuti warri Facebook irra jirru kuni waan argine futaalla beektan sardamna teenye waan tokko ani yeroo baay'ee waan adda posting godhan kolfee taphachuudhaaf yeroo itti dabarsuudhaaf ani wala gandummaa kee wala maal kee an eenyu wajjiniinu akka barbaade free ta'ee jiraadha
garuu jechi hadha maameen dogongoraan achirratti dogongorteetta waa tokko asifachi muruun asifachi intira jechuun hin barbaachisu dogongoro guddaa hephelesi akka bayasi naatan lamsalana ስለዚህ ስርመቶ አህያ ኮሜንት ካታ አካ ሐሬ ነማ ጅብሲሱ ካን ዱፍታት ጀለቲን በረሴ ነማ አከኮቴ ኦሶንታኔ ኡመተ ጉርጉዳ ጅማን ኬስ ብየ ኬስ ጅሩ ሙፈቺፍቴ ትጅርታት በሩ ኬሰና ለመታ ሙቤን ሐጥነ ገዲበ ኦበለሰኬቲ ማሉተው አንገፈኬቴ ቁጢሱ ኬቴ ወንቲም ቤኩን ጅሩ ነው ፍቆልች ሃይተው መለ ሐጥ ኦበለሰኬ ዋንቲ ዳጋሜ ገዲበ አስረት ዱበቱ ዱፍቴል ኢንቫይቲ ሳረቲ አካኒ ህንዱበኔፍ መታ ሰራ ኦፍቴ ሐምሌ ሳጥቁጤ ገዲባቴ ጀቹል ቱፊ ኑይፍ ቀብዱ ጅባ ሲሉማ ይረከቴ ነው ጂኔ አከጅራቱ ሲረቴ ሙልሴ ቤቴ ማሚ አና መልስ እንጃለዳ ሲንከበጃ ገዲበይ ኡመተ ጅማ ከነ ይፈማ ጋፈዱ والله ዱጋን ስትማ ኡመተ ጅማ ከነ ይፈማ ጋፈዱ አርሲ ተውኬቲ ጎሳ አርሲ ፍደቹ ኬቲ ኑራን ፈጋነት ኦሮማንታኔ ኬኙም አቲ ጎቻ ኡመተ ከነ ወልት ዴስቱ ዳፍዴ ካቴ ኡመተ ከነ ወልት ጋጫቴ ቤት አክሲደንት ጅዱ ገኘት ኡሙፍ ደምት ኡመተ አርሲፍ ጅማ አቲ ወልራን ፈገሲቱ አቲ ወልት እንደቢፍቱ ኡመኒ ኩን አካን ጀልቀበ ጀዴ ወልሂዳቴ ጅራ ኡመኒ ኩን ጀልቀበ አካን ሲንጀዴ ኡመኒ ኩን ወልት ጅራ ወንቲ አደኑ ባሱን ጅሩ ወረኑ ያስ ፌስቡክ ረቲ አፋኒን አቃላቅኔ ረቢስ ኡመተስ መላይካስ ሙፈቺፍነ ኑዲስ ወረብ በየከሰ ጅሩ ገዲበይ ኡመተ ነጋ ከነ ሰና ጅመኮ ሲጫላም ቤኳን ኡመተ ነጋ ሰና والله يون نمت ሙፈተለ ገዲበይ ዱበቱ ረቢ ታልቆል ቀቡ ሰና ገዲበይ ይፈ መጋፈዱ ከነ ሲንጀቹ በርባዳ ከናፉ ኡመተ አርሲፍ ጅማ ሲሚቲ ከን ወልት ዴቢሱ ሲሚቲ ከን አራርሱ ሲሚቲ ከን ወልራፈ ገይሱ ኡመቲቺ ኡቶ ማሉ ዱፌ ኦሶ ማሊ ተኤ ወንቲኒ አደባው ፍንጅሩ አመንታናን ወሊ ዴጅራ አመሲ ሞሮማን ወሊ ዴጅራ ሰደፋሞ አርሲኒስ ጅመራፉ ዴጅራ ጅሚስ አርሲራፉ ዴጅራ ወልኬሰ ጅራማ ሂደቱ ወልጠጤ ጅራ ወንቲ ሐዳ ነምኒ አባን ፈደ ዱፌ ኡመተ ከነ ገርገር ባሱ ዳፍ ኡመተ ከነ ወልት ነቁ ዳፍ ኡመተ ከነ ወልት ተራርሱ ዳፍ ጀዴ አሲፈች ፊጉ ፍንጅሩ ጀራ ሙሬን ሲቲማ አቲ ኡመተ ኩሎፍ ስልጤራ ማልት ብሊሰበኤ አርሱማኮ ጎሱማኮ መብሩክ ጋሩ ጀቺቺፍ ደምስቺ ወልንጊቱ ወለድ ስላቲ ከን ጀቹ ቀብዱ ማላከተ ቤክታ ያ ኡመተኮ ያ ኡመተ ጅማ ዱብሪን ዋና ከና አከናት ደምሰ በለስተ ቤክቴ ዋና ከና አከናቱ አከሲ ጋሩ እስንጅቤት ሚቲ አኒ ኡመተ አርሲ ከነ ነንጃለዳ ነጃለቱ ነመረፈቱ ረጫላን ሂሪዮኒኮ ብየ ኦርማት ለጃላ ጋሩ ጀሪስ ነመረፈተኒ ጎሰ ጀራነት ከነኒ ጅሩ ጎሰ ጀራት ገሌራ والله ኡመኒ ከኛ መርገጂ ዳቀበ አከሲት ሲገገስ ረኩን ቀብኩን ብየከሰ ዲሲቲ አከን ጀልቀበሲቴን ብየ ፈረንጂትለ ኡመኒ ከኛ ጅሬኛ ጀዴቲ ሰኙማ ሳጅጅሬ ፈረንጂታ የጅራታ ጅራ ኩረኩን ቀብኩን አርሲንጀቹን ጅማ ጀቹን አርሲዳ ወንቲ አታደ ዱፍቴ ወልተራርሱ ዳፍ ደምሰ አትት ደምቴ ዶጎንጎርቴ ደብቴ አንወልቲ ዱፋኒ ወልቲ አራርሱ ፈኒ ጀተጀቹ ኖ ወልተራርሱ ዳፍቴ ወልቲ ነቁ ዳፍቴ ወልቲ ማልጎቹ ዳፍ ዱፍቴ ኡመተ ከኛ ወንቲን ስትዳሙ በርባዱ ገዲበይ ይፈማ መተ ጅማ ካፈዱ ከኒን ኩሎፍ ስልጤ ጀደ ከነፊ ጋሩ ኡመኒ ከኛ ኡመኒ ጅማ ጀቸ ከናፊ መሉ ቤክቴ والله ባየቶኮ ኦፍቲ ገደ ባየቶኮ ነቲ ዳጋሜ ባየቶኮ ሐምለነ ጡቀሜ ማሊፊ ነመን ባየ ከበጁፍ ነመን ባየ ጃለዳ ዶጎንጎርቶ ኳርገቹ ፌዶአኒ አቲ ነማ ሰደርካ ጉዳት ኤጋ ጅርቱ የሆኒ ሰደርካ ሰነራ ጋዲ ሙጭጫቴ ኩፉተና ባየቶኮ ሐምለ ሲጡቀማ በርማም ሚኑት በከ ጉዳት ሲግና በር እንኳን ወልት ዴቢኒ አስትወል ቦርጩ ዲሲቲ ዋ ጉዳ ስራ ዋ ጉዳ ንራ ዴቢፍታት ሲግና ጀቹ ገሩ
as deebitee ummata kanaan akkas jechuun baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ammas immoo ajandaa barreeffama sarara lama maameen maxxanse jettanii ijoolleen Jimmaas ijoolleen Arsiis wanti isin wal arrabsitanuuf wanti isin amma walitti kaatanii nyaanya walitti jechuu eegaltanii jirtu. Jee kana Arsumaaf Jimmaa walitti naqe sheexaanni waan isaan beekuwan. Yeroonni arki komentii waan arge barreessuudhaaf yookaan immoo nu dubbachuudhaaf arkiif afaan nu nyaatu gara keessoo deebi'ate auzu billahi minash shaytaanir rajiim jedha. Jinni cimaatu nurratti gadhiifamee jira jechuudha. Waalii fi tokkummaa keenyaaf jaalala keenya nuti walitti wal hidhannee kaanee hojjetaa jiru waan arguuf sheexaanni nutti kaatee jirti nutti rirtee jirtu jechuudha. Waan hin taane barreessu, waan hin taane dubbachuu, waan hin taane waliin jechuu, maqaa wal xureessuu maal jechuu maameen gocha saaf deemsa saatu badee malee Arsiis deemee keenya Wallaggas deemee keenya Shawaas deemee keenya bakka barbaade hadeemu garuu Gondariif Gojjamiin qofa kan deemne kana qofan itti dhaammadha bakka feetee deeme Harargees deemtu keenya ammas immoo ijoolleen tokko gara keessaatiin deemtanii suuraa Maameef Mubaarik obboleessa isaa walitti hiitanii geessitanii Mubaarik akka namaa miti nama miizaana qabu nama kabajamaadha nama guddas gaafa akka amma Maameen waan tokko balleessee jennaan suuraa Mubaarikii fi Maamee walitti hiitanii geessanii Mubaarikitti gara keessootiin ergitanii Mubaarikin arrabsitanu gaafa Maameen Iskindir Naggaa bakka inni imtinaa maanna'u miidiyaa irratti galanii ijoollee wajjin akka sirrifachiisanu maaliif obboleessa Maameeti jettanii suuraa isaa walitti hiitanii Facebook irra gadhiiftanii profiling godhan hadda deemtanii gara keessaatiin obboleessa maal rabbi jedhaati ajarana badii ilmootiin abbaan hin gaafatamtu badii abbaatii ilmoon gaafatamtu please wala kabajnu adara mucaan immoo wallahi ebelu jedhee fide maqaa keessan hin maxxansine suuraa isaaf kan obboleessaa walitti intala qabdanii gaggaragalchuun walitti hiitanii maqaa arrabsuun gara keessaatiin deemame maaliif barbaachise wanti kun nurraa hin eegamu please yaa jarana mee wala kabajnu amma jecha Mubaarik dubbateen maanna'u president Maamee dubbateen Mubaarikin maaltu galche obboleessa maaltu galche osoo Maameen ilmoo qabaatellee ilmi isaatiin gaafatamu beektanii maaliif waan akkanaa gootanii siin in sardamina atta ijoollee Jimmaa taatanii eenyullee haa ta'u of kabajuutu wayya dubbiin akka kanaan nurraa hin malu waan tokko ka'ee miti bubbullee ilaallee Maameen Maameen dogongoreera dhibbatti Maameen dogongoru jala sarareeraan deemsisaa ummata kana walitti deebisuudhaaf nagaa uumuudhaaf haa ta'u dubbii baxabaxaadhaafis haa ta'u mooji wanti nagalchuu hin jiru ijoolleen gara keessaatiin natti bilbiltanu meena obsaa WhatsApp irraa natti bilbilinaas hin kotta waan ati baateefi sumaaf rabbitu beeka garuu kan ati gootee kuni ummata walitti diruudhaaf malee ummata walitti araarsuudhaaf miti gadi bay liivii keetiin peejii keetiin ummata kana waan jetteef ummata Jimmaatiin hammeenyaaf jettee waan gaariidhaaf jettee situ beeka dhiifama gaafadhu tokkoffaa ijoolleen immoo ammallee kana ajandaa gootanii poostii keessaniin waan mee yoo xaballee feetanii gadi baati maqaa koo barreeffadhaan arrabsa poostii godha sana jalatti xabanna sababa nama tokkotiin Jimmaan guutuun arrabsina sababa wamti tokkoon hin jireen kaatanii Arsii biyya intinaa kana biyya ummata kabajamaa kana gadi baatanii arrabsina ijoollee Arsii keessa fakkeenyaa haa fudhannu yoo kiyaar waa tokko balleessi kiyaariin qofa arrabsa yoo Jimmaan keessa Maameen qofti waa tokko balleessi Jimmaamee qofa arrabsa ummata nagaa ummata kabajamaa hin tuqina wama tokko arganni barruudhaaf yookaan immoo poostiidhaaf qofa hin fiigina gocha obboleessaatiin obboleessi itti gaafatamuu hin qabu yoon aan amma asirratti badii hojjedhe sababa kootiin wanti maatiin itti gaafatamuuf hin jiru anuma asirraa dhukkeenarraa kaasaa ebeluun zarii akkasii ebeluun akkasii bannaatachu jannaan jennee malee saree fuula inni qan hojii keeti jannata si galcha malee sanyummaa kee jannata si hin galchu garuu ittiin boonta addunyaa irratti ittiin waamamta sun immoo jannata nama hin galchu waa tokko yeroo hojjennu midhaasaas waan inni nu fayyadus waan inni nu miidhus ilaalaa gochuu qabna malee waan tokko maxxansuu qofaaf yookaan waan tokko intinaa jechuu qofaaf hin fiignu
maameen baay'ee tokko dogongoree jira wallahi baay'ee tokko dogongoree jira ummata kana gadi ba'ee dhiifama gaafachuudha yoonni ummata jaallati fedhe bakka fedhe ta'uu danda'a bakka fedhe gosa barbaade seenuu danda'a garuu ummata keessa dhalate keessa guddate handhuuri isaa tawwaalamte kabajaarraa mulquu hin qabu ajaan dhiibu tarrabsinaan tabbabaate ofimti jedha abbaan koo tokko tokko alamammaako namni isaa fi namatu jedheen taa siltee fi kulloo osoma namni jedheen illee inni immoo deebi'ee gadi ba'isa namni dhoskaadhaan jedhe inni immoo gadi ba'ee ifa baase ofiimu jechuun kun safuudha yeroo tokko beektanii miidiyaa kana akkan sodaadhu akkana mariqicha qallaarra deemu yoon internet sugigaadhe bishaanitti kufa jedheen deemu akkasitti eeggataa deema beektanii ati miidiyaa kana irratti xiqqoosi dogongorraan akkana maallayyaatti kufu sana dhaqxee bishaan keessa kufuudha yeroo asirratti deemanu miidiyaa kana irra deemanu eeggachaa bakka jettullee waan asooftullee waan gootullee eeggachaa deemuudha miidiyaan kun jechuun bakka miidiyaan kun jechuun gabaa salphinaati gabaa salphinaa beektanii namni waan ta'e bitachuu deeme gabaa keessatti yookaan hattuun waa tokko harkaas hammattee fiigde qullaa galchitu bakki kun jechuun bakka salphinaati miidiyaa jechuun nuti amma as jalatti nama arganne komentii baay'ifanne maal jenne waan hin taane laaquun qabnu eeggataa deemuutu nurraa barbaachisa kalaas ummata arsiif ummata jimma wanti walitti buusuuf hin jiru nu warri miidiyaarraa ummata kamuu bakka hin buunu nu internetan nu maraachee jira jechuudha sammuu keenya akkas galabbaxee jira beektanis internet memorii isaa nu ummanni asirraa ummata kamuu bakka hin buunu ummanni kabajamaan biyya keessa jira nu amma asirratti warra ummata warra faayidaan sammuu garagalchee beektanii ummata kamuu bakka hin buunu nuti bakka kaane sana so bakka biyya keenya so maatii keenyaaf ummata sana yaadannee asirratti sila safuu ummanni keenya biyyatti nu barsiise safuu sana eegganna akka ormii daarirra dhaabbate nuti kolfaa jiru osoo argitanii asirratti waliin nyaannu inni nuti guddaadha jennee bakka guddaatti kennine bakka guddaatti eegdullee mucicaatee dhuma nu wajjin isan lafattoo fudhaa argina jechuudha eenyuun amannee eenyu wajjin jiraachuudha ree isa kamiin meemee guddaadha namni kun waa guddaa hojjetaa jira hamlee goonee fi jabaadhu ati akkas nu baafta akkas nu goota jennee yeroo ni hamleetti kennine hamlee taanuu fi inni illee gaduma garagalee dhoqqee keessatti laaxi maal hanga yoomitini ormi dhufee waan qabnu kan irratti intinaa jedhe ajandaa godhe nurratti ichisa hanga yoomitti nuti yoo xiqqaan keenyas guddaan keenyas ebeelutu maxxansinaan jennaan maxxanse ebeelutu kaasi jennaan hin kaase ati akka nama tokkotti of dandeesse waan jirtuuf anamma abbaan fedhe dhufee sammuu kun ajajuu hin danda'u bakka of ta'een jiraadha of ta'een deema ebeelutu kaasi jennaan barruu sana kaase ebeelutu maxxansi jennaan barruu sana maxxanse ishakku hayaa tokkotti namni galu hin jiru anillee hayaa tokkotti namni sagalchuu hin jiru jechuudha maatiin illee waa'ee kotti wanti jara galchuu hin jiru ati of taatee jiraachuu qabda namni akkas godhisin jennaan akkas gochuu hin dandeessu ati namni yoomiyyuu dalagaasa kan fiixaan baasu yoo of ta'ee jiraateeti yoo nama marraa amatee deemaa dhaqee bawwaatti illee jechuun isaan oolu garuu maameerra dubbii haasaan akka kana silaa hin maltu beekte sirra haasaa kana hin eegganne nuti bakka guddaa si hawwaa jirra bakka guddaa si kenninee jira waa baay'ee sirraa eeggataa jirra jechuudha haa ta'u malee hadha barruu keessanaatu waan ati barreessiteef keessa kee rabbitu beeka anu wanti hin beeku hin jiru namni inni si daawwatullee wanti inni beeku hin jiru waan ati jetteef akkuma ati jettee ummata kana walitti fiduudhaaf ummanni walirraa akka sababa akka kanaatiin wallalee jira ummanni kuni dillatti minaamin bannaati ingila sitti heerumuun nufnaan dullatti ta'e maal ta'e kanaafu ati yeroo waa tokko hojjettu ummata baalagee እንደውናታችሁን ልምሰልላችሁ والله العظيم ጆሊናስ ከሰት ዱፍተኒ ዋን ታኔ በረስተኑ والله ربين ከሰን ቆብሎኪኑ ጅራ ማልቱ ነደቢያን ብሎኪን ሲን ጠረጋና አስጀለቲ እና ዮዴም ተለ ፌቱ በከፌቴ ደም በከፌቴ ታይ በከፌቴ ደሚ ጋፋ ኢጆሌን
simannaa jeneraal Kamaal Galchuu irratti akkasitti gochi badaan sun irratti raawwatamu kan gadde ijoollee Arsii qofa miti kan qabames ijoollee Arsii qofa miti jechuudha. Ijoolleen Jimmaas keessa jirti, ijoolleen Harargees keessa jirti, hunda keenya gaabbee, hunda keenyatu madaa'ee, hunda keenya dhukkubsatee. Ati garuu hadda ummata sana garaan fayyisaafaniin dubbii kana maxxanse waliin argu yaa obboleessoo kiyya. Dubbichi waliin argu cirraasha waliin arguus waliin fakkaatus. Yammaa imaslaun nagar lamistaattiin garmoo maal jedhama jechuudha mammaakaan. Kanaafuu yaa obboleessoo kiyya maamee gadi bahii ummata nagaa dhiifama gaafadhu. Wallahi ana dhiisi ijoollee Asraa Abdussee dhiisi Jaafariin dhiisi ijoollee asuma miidiyaa irratti dhiisi. Ummata nagaa warra biyya jiru dhiifama gaafadhu. Malee isi akka koota asirratti waan barbaadde dollatti naan jedha gaafaati koona deessa bira jirtamu yaa bilookee kee fudhattee deemti. Ijoolleen as jalatti waan hin taane babarreessitan rabbi peejii koo jalatti eenyuun nu arrabsinaa. Ani akka namni asirratti arrafamu barbaadu. Ani eenyuun amma battoon jiru kanatti takkaanu gosa wal gaafanneen beeku ganda wal gaafanneen beeku. Ati Arsiidha, ati maali, ati Jimmaa takka wal gaafanneen beeku tokkummaan jiraanna. Jaalalaan jiraanna. Afaan tokko Oromoof dubbachuu keenyaan qofa walidhannee akkatti wal jaallannee jiraanna. Garuu yeroo Facebook kana keessa seenu woman taaneen argaa beektanii. Facebookni kun waa lama, waa tokko badaa waa tokko tola. Isiif maraatu akka kootiif akka nu hidhaan qabne asirratti dhuftee maraatuuf hin fayyada. Garuu moontiin ni balleessuus jira. Inna dhaamsiin biraa wantiin qabummoo Mubaarikiin dhaqxaniin tuttuqina. Obboleessa Pireezidaantii Maamee jechuudha. Pireezidaantii Maameen mataa isaatii mataadha jedhee maraatuuni mana gubee ofirratti mana gubee jedhan. Maameen qobaadha, Mubaarik qobaadha. Sadarkaan Mubaarikis qobaadha, sadarkaan Mubees qobaadha. Inni tunni obboleessi isaa ta'e ilmoo isaa ta'e illee sababa Maameen kana godhee fi obboleessi ittiin gaafatamu. Suuraa isaa walitti hiitanii suuraa walitti garagalchuun maal gochuun maaliif barbaachise? Dhaqi akkoo keettimi. Maqaan isaa maqaa sahabaa Usmaan jedhama. Garuu barruun inni as jalatti barreessu garuu astaghfirullah. Rabbiin isin asirreessu abboo ummata sammuun doome. Ifa manaa godhaa garuu warri as jalatti na daawwataa jirtanu. Ijoolleen hin sardamiinaa. Abona arrabsan waan ummata kanaaf yoon bakka kenne ani yeroo ummata nagaa biyya keessa jiramu sababan maraatuun asirratti faffacaatee jirtuuf ummanni biyya keessa tuqamuun sun aarsaa malee ummata asirratti as jala deeminaa arrabsan takka bakka kenneef hin beeku. Bakka kenneef hin beeku. Maamee irratti baay'ee mufadhee jira, baay'ee natti dhagaamee jira wallahi. Inni khayriidhumaafis barreesse, sharriidhumaafis barreesse mooji. Wanti nagalchuun jiru garuu asbee ummata Jimmaa dhiifama naa godhaa jedhee sababa inni akkas godheefillee waan akkas barreesseefillee dhufee asirratti peejii isaa irratti himuu qaba. Obboleessaan immoo diqaalaa naan jedha beektanii tokko maqaan isaa Abdii Sanyii Waaqoo guutuu nagaatti deemsi lafoon keemiyaa jedhee namichi jedhan quruphee duukaa fiige. Kamiifuu mataan nyaatiin maqaan nyaatiin obboleessa keenya si kabajna si jaallanna. Waan feetee ta'uu dandeessaa gandan tuqiin ummata nagaa hin tuqiin feenuu jinnii haa taanu feenuu maaluu haa taanu feenuu waan feene haa taanu sanumaatu nu jiraachisaa jira sanumaan jiraanna nama sin tuqnu daangaa namaa sin dabarfannu yeroo namni immoo daangaa keenya dabarfatu onneen nu xaqama waan ta'eef nurraa gab jedhee obboleessa keenya ummata kanallee akka obboleetti tokkotti gadi been si kadhadhaa. Ummata kana dhiifama gaafadhu ijoolleen inni sababa Maameen kana jedheef dhaqxanii daangaa namaa darbitanii dhaqxanii biyya namaa ganda namaa arrabsitanullee irraa dhaabbadhaa. Nuti warra safuudhaan guddate warra jaalalaatiin guddate ummata ofii dhiiga ofii foon ofii dhiisaati sababa biraattillee hammeenya hin qabnu hunda ofitti hammanne hundaa bineensaa wajjin jiraataa jirra. Kanaafu afaan darbuun hin barbaachisu jecha badaallee waliin jechuun hin barbaachisu haa dhaabbannu. Abbaan fedhe illee ammaan booda ijoollee keenya wanti dhaamsuu barbaadu abbaan fedhe waan fedhe sin jedhee haarrabsu deebitti kan nu barbaachisu akkuma barreetti akkuma itti dhalanneetti akkuma itti guddanneetti itti fufuu qabna. Kanaafu ani nama biraatti wanti muufadhu hin qabu. Maameetti badaa qalbiin na cabee jira gadi bahee ummata Jimmaa guutummaan guutu xiqqaa
xiqqaa guddaa maanguddoo dhalaa dhiira dhiifama gaafachuu qaba. Kanuma wantiin jechuu barbaadu ijoolleen invite galuu barbaadan immoo tokko tokko naa barreessa daqiiqaa lama galaati. Daqiiqaa lama qofa isinii kenna. Hattuu naan jedha maal keessirraa ta'e abbe? Ameen bakka.